mata duree akkana jedhuun ergaa waaqaa dubbadha. Yennaa waaqi boojuu deebisu እግዚአብሔር ምርኳችንን ሲመልስ ለአሜን ጀና የና ዋቂ ቦጁ deebisu mata duree jedhuun ergaa waaqaa dubbadha. Kitaaba qulqulluu keessa faaruu 125 gooree keessa 126 lakkoofsa tokkorraa na hundi keessa ol fuudha. Yennaa waaqi boojuu deebisu jedha. Mata duree kanarra dubbadha. Boojuu jechuun hiika isaa isin ta'ima. Boojuu jechuun waan kenna ture adonuuti jaalannee hin kennin waan nurraa fudhatame waa itti humna dhanne waa humna itti dhabnee ture yennaan duuba gaafa waaqni waadate wanni sun yennaa deebitee dhuftu boojuun galte jedhama. Maqaan waaqaa haa eebbifamu. Israa'el kitaaba qulqulluu keessatti waaqi yeroo hedduu yennaa isa yakkanu boojuu dabarsee isaan kenna. Yoo isaan waaqaaf dhaga'an immoo boojuu isaanii deebisa. San keessaa lamaan callaa fakkeenya isinii dhiyeesse. Gaafa Saamu'eel diqqeenyummaa mana Eeliitti guddatu sababa Eelii waaqa yakkeen kakaate. Manni waaqaa sababa Eelii waaqa ijoollee Eelii waaqa yakkite sababa Eeliin balleessaa ijoollee isaa ta'eetti daawwateen kakaate. Waaqi mucaa diqqicha Saamu'eelitti dubbatee badii dhufaatutti hime. Akkuma waaqi dubbate guyyaa tokko ijoollee Eelii lolaafu warra diinolee isaanii waliin waladhiisaaf yennaa baanu diinaan injifatamanii ijoolleen namni hedduun saabii Israa'el keessaa dhumatanii eega isaan du'aniin duuba taaboti waaqaalle kan isaan injifannoo fudhatanii ba'an irraa booji'ame. Wanni sun cannana guddaa teete Israa'el keessatti miidhama guddaa teete. Achiin duuba bara dhibii immoo waaqi dubbate Israa'el gara waaqaa deebi'anii jennaan waaqi Daawit nama jedhamu kaase. Daawit immoo achiin duuba taabota waaqaa kan warra Filisxeemiitiin booji'ame kan deebise. Barri waaqaa geennaan fuula waaqaa duratti gammadaa fi ililtaan loogaa Shimoon galateeffataa taabota kan gara mana waaqaatti galchane. Gaafi Daawit galataan gangalate gaafa isaani. Haleluuyaa. Hela diina Moosa. Haleluuyaa. Baga waaqi galgala kanaa isin ga'e. Boojuun gaafa deebite Israa'el akkasuma galateeffatte san callaa moti. Gaafa waggaa 70 biyya Baabiloonitti booji'amanii gaafa isaa achi deebi'an qajeelfamanii Himiyaatiif Izraatiin gaafa dacha'anii galan kolbaan waaqaa akkasan galateeffatte. Yenni girmaachuu neger bara Izraan tajaajilu yennaa kolbaan boojuun deebitee galte bara waggaa 70 fi fuula waaqaa dura dhabamanii mana waaqaa keessa dhabamanii aarsaan qara waaqaaf aarfamu kun dadhabamee gaafa achi keessa turane achi gaafa dacha'anii hojii waaqaa tunduudii itti buufte kolbaan guyyaa guutuu ol dhaabattee qaalii waaqaa dhageette jedha. Hin teenne namni tokkotti haga Izraan kitaaba seeraa haga Izraan dubbisee jalqaba haga buufataatti inni hobbaasu kolbaan dhaabbatte waaqa galateeffataa. Waaqa akkana teena hin seenu akkana nu goota hin seenu tanaa hin baanan seenu akkana nu goote sii galatedha. Yennaa Izraan seera waaqaa dubbisu kolbaan dhaabbattee dhageeffataa turte. Haleluuyaa. Namni galgala kana ergaa dhageessaa jirtu waaqi galgala kana ergaa tokko siif qaba. Boojuun teeti siif galti atillee galataan hin guutan taameen jedhu. Boojuun gaafa deebite namni galataan guutama. Daawiti gaafa boojuun saabota waaqa akka booji'ame sun fudhatame galataan guutame. Haga namni isa bira jiruudii inni akkana ta'a jedhu. Haga ammallee haati manaa isaatu garagaltee ati nama guddaamoti dubartoota Israa'el duratti maaf akkana teeta jennaani akkana na tolche sanyii abbaa kiyyaa keessa ana hoolee tissu achi keessaa kana fuudhee akka isa galateeffadhu kana godhe waaqa san duratti ta'amma teetun hin diqqaatti tana caaltelle hin ta'aafi jedhe. Gaafi sun gaafa boojuun galte. Nami boojuun galteef asi keessa hin jira.
wanni kalee hunnatti dhabnee adanu dhagginuu dabarsinee kennee fudhatante waaqi bara nuu fidee jennaan nami wanni sun deebitee galtee faasin jira. Ergaa isiniif qaba galgalli kun galgala galataat. Ergaa isiniif qaba galgalli kun galgala galataat. Eela badina moo sakatina moo ralabamando. Jira Yesuus haleluuyaa. Boojuu deebisiisi amala waaqayyooti. Mirkoon mamalleessa እግዚአብሔር ባህሪ ነው። waaqi boojuu teenna karaa ilmaa fi karaa Iyesuus Kiristoositiin nu deebise isin guddittiin. No ilmeen namaa gaafa jalqabaa uumama keennan bifaa fakkeenya waaqaatti dadanne. Nu bifaa fakkeenya waaqaatti dadanne seexanni sobee Addaamii bifaa fakkeenya waaqaa sarraa isaan kufa nu godhe. Duuti karaa saniin gara biyya lafaa kadhuttu godhe. Sababa saniin kakaate ilmeen namaa ulfina qadduun booji'ame qullaa hafane. Ulfinna kanaan qara waaqi isaa irra beeku ofirraa dhabalee waaqi addee isaa addee inni beeku ka'alee wodeetne eessatti Addaam jedhee hanga gaafatu dhaqqabane. Eega wanni kun tiwdiin teeten duba waaqi nami bade ilmeen namaa dhumatte bade jedhee nama hin lakkinne. Ilma ifii tokkocha gara biyya lafaa ergu baroota keessa waadaa galaa ture. Barri geennaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gubbaa samaayii sanii gara biyya lafaa dhufee nama ta'ee uffatee fannoo gubbaa fannifamee cubbuu du'a abaarsa ilmee namaa boojite taani irraa mulqee fannoo irra fannifamee hobbaate jedhiisan gaafa inni hobbaate jedhisan boojuun teena nuu galte. Haleluuyaa. Tiyyalli rakkoo adda hobbaate taate fannoo irratti rarraate. Tiyyalli rakkoo adda hobbaate taate fannoo irratti rarraate. Hoo galaata ka adda ansii fide hobbaate rakkoo dhiiga keeti gaafa zinaa jige. Haleluuyaa. Wanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gadi erge boojuu cubbuu boojuu abaarsaa boojuu du'aa ilmee namaarraa tanaan qara sheexanni mulqe achi ka'ee du'a injifatee du'a keessaa ka'iisan boojuu san mulqee ka'ee nu eebbise. Namicha irraa kana dhaggatte callaa ameen jedhi. Kiristoosin boojuun tiyya galte namni callaa ameen jedhi. Kiristoosin duuti narraa oolte namni callaa ameen jedhi. Kiristoosin jireenya dargadde kun naatee nameetu callaa ameen jedhi. Kun salvation sotoriyaa fayyinna jedhamee beekama. Eega nuti fayyinna kennaaf dhufee fannoo gubbaa hobbaaselle gooftaan Yesuus Kiristoos gara boolla qilee gaddabaree waa hojjate. Kitaaba qulqulluu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 7 ወደ ታች በወረደ ጊዜ ምርኮን ማረከ ስጦታም አድርጎ ለሰዎች ሰጠ። ለአንዱም ሐዋርያ፣ ለአንዱም ነቢይ፣ ለአንዱም ወንጌላዊ፣ ለአንዱም እረኛ ጀዳች ገድዱበት። ጎታን ከነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈ ፈኖ ጉባ ፈንፈመ ዱአሰን ፈከነት ዱኤ ገረ ብዬ ለፋትና አዋለሙ አቺ ገደበረ ገረቂኔ wanni nuti dhugeeffata kenna keessatti Kristinaa amantu maglexaa keessatti wada si'ool bawarrade jenne wanni nuti sanbata duuti kaana rageessinuuf sababa qabdi. Gaafa gadi bu'eessa inni waa huje maa huje na yetta isin taa'ima seexanni gaafa jalqabaa ilmee namaa sobii isaan dura mootummaa waaqa gaafa cubbu seexana ta'ee gara biyya lafaa gara qilee gadi darbatamuun dura ergamaa ifa baatu ergamaa waaqaa ka waaqa aanu ka maqaa isaa Luusifer jedhamu ka akka kenna kana waaqaa faarfatu ka akka kenna kana waaqaa shubbisu ka akka kenna kana mana waaqaa keessa waaqa tajaajilu ergamaa ifa baatu jedhamee ka beekamu ture. Guyyaa tokko ulfinni ergamummaa callaan nange'u jedhiisaan waaqarraa inni qoxxee ka'ee jennaa waaqi addee inni jirurra addee ulfinnaa kaanee gadi buusee gara qileetti gadi darbate. Jennaa gara qilee dabaru waa hedduu guuratee gara qilee gad dabare. Waan danansaan waan ittiin waaqa faarfannu faaruu shashaggaa tana fa'a
lallaba shashaggaa kanafa tajaajila mana waaqeessa kanuuti kenninu kana adanni guuratee gaddabare. Nami dhagaartu tokkochi dhagaara jedhime. Maante qabatee maante Yesuus Kiristoos fannoorra fannifamee cubbuutti yaateeti abaarsa jalaa nu baasisan du'a jalaa nu baasisan eega fannoo gubbaa fannifamee hobbaaseen duuba tananuu hobbaata jedhee gaddabare waa inni guuree gadiin dabare kan guuree ol bahe. Wanni sun faaruufa, wanni sun raagafa, wanni sun ililtaafa, wanni sun shibshabaafa, wanni sun wuddaaseefa, wanni sun fe'usiifa, wanni sun sheexana iyyisiisuufa, wanni sun mana waaqaa bulchuufa, warra waa irraa boojee kan guuratee oliin hin dabarre maan godhee kenne jedha. Hello, maan godhe Yesuus maan godhe guuree seexanarraa guuree anaaf isinitti mucaa xiqqaatti jaartii guddootti jaarsa guddaatti nama duqqaatti nama guddaatti nama Yesuusii amanetti itti kennee ka'ee irii ol daboore. Hawana dubbii tana akka dansaanan dhageen hafuurri waaqaa isinii hiiku maqaa Yesuusiitiin. Boojuun inni booji'ee waliin gara qilee dabarelle achi bahee Yesuus Kiristoos anaa isin takenne boojuu teenna hunda tafayyinne nu dhoggite du'an nu ergitelle hakenne waaqaa badhaadhaa waaqaa kaadhamsaa jilluun kana nu dhoggitelle hundumaa nu deebise boojuun teenna Yesuusin nu galteetti ameen jedha. Harka keessan ol fuudhaa boojuun tiyya Yesuusin galteetti jedha. Ergaa tokko isin tima harki sheexanaa duwwaa. Sheexana harki isaa duwwaa. Wanni inni si aduun duwwaa. Wanni inni si rakkisuun duwwaa. Sirratti aangoon qabu. Falfalli sirratti aangoon qabu. Abaarsi sirratti aangoon qabu. Sheexanni aangoo sirratti hin qabu. Maaf jennaan Yesuusi gadi bu'ee ka'ee aangoosa irraa mulqee si'ii Yesuusi dhugeeffattee kennee ka'ee ol dabare. Gaafa tokko immoo kenna kanaan maan godhaattadhee gaafa ati ol dhadha si gaafatu jira. Deebiin keeti maani san siif isiniif lakkisa. Waan hundaafuu ergaan tiyya waaqi boojuu deebisa. Namni dhugeeffatan tokkochi na waliin harka keessa ol fuudhaa waaqi boojuu deebisa jedha.